TPP sodaa lola kaaba Impaayera Itoophiyaa irratti qabaniin wal qabatee dargaggootaa fi maanguddoota jumlaan gara waraanaatti erguuf qophii xumuranii jiraachuun saaxilame. Murtii haqaa waan qindeeffate qaba. Kaleessa hagayya 2026 odeessi keessoo biltsiginnaadha miliqee ba'uun irraata biyyoolessa Oromiyaa qaqqabee akka addeessutti murna afaan qawweetti amanuun umurii aangoo isaa dheereffachuuf qofa hojjetu biltsiginnaan guutummaa Oromiyaa keessaa dargaggoota maanguddoota addunyaa hojii kam keessa illee jiran gara mooraa waraanaatti geessuuf ajaja dhoksaan dabarsuun saaxilame. Lola kaaba Impaayeratti itti dhu'ee jiru wal qabatee sodaa fi raafama daran hamaa keessa kan galan garee walitti qabama maafiyoota PP'n qajeelfama namni kamillee duuluun biyya isaa baraaruu jedhuun ilmaan haadha hiyyeessaa adda waraanaatti erguun irbaata rasaasaa gochuu isa duraa caalaatti karooraan socho'aa jiraachuu odeessi keessoo isaaniitii bahanii mul'isa. Safuu fi safeeffata saba guddaa cabsuun xiqqaa fi guddaa Oromoo addunyaa hojii garaagaraa keessaa qabuun dirqamaan lola isaan laallannetti geessuu kan aadeffatan yoo ta'u sana daran hammeessuun qajeelfamaan mul'inatti ilmaan Oromoo akka bineensaatti adamsuun salphina jabaadha jedhu jiraattonni taatee ta'uuf deemu taajjaban. Akka dargaggoonni goleewwan Oromiyaa keessaa arraatni biyyoolessa Oromiyaa dubbisa jedhanitti duula nu laallanne kana duraan beeknee balfinetti ergamtoonni biltsiginnaa nu geessuuf dhama'uu irratti argamu jechuun fedhaan nama dhabnaan qawwee magarboonfataa ittiin tiksaniin keenya keessatti waaroo salphinaa nutti haguuguuf deemuun kufaatiif dhiyaachuu sirnichaaf akeektuu jabaadha jechuun ifoomsaniiru. Dhumarrattis ilmaan Oromoo dirqama isaan laallanne kana akkuma didanitti jabeessuun ergamtuu ta'uun lafee ofii Impaayera dhiiga qulqulluu saba keenya dhuguun lafeen goototaa danuu itti cabe kanaaf of kitimuurra of qusachuun egeree miidhagaa Oromoo fi Oromiyaa irratti dhaaba saba guddaa qabsootti jiru ABO qofa jabeeffachuun yeroo kamuu caalaa yeroo kana keessa daran murteessaa ta'uu fi holola maafiyaa PP'n burjaaja'u akka hin qabne dhaammatanii jiru. Aanaa Adaa Bargaa keessatti dararaan uummata nagaa irratti loltoota biltsiginnaan raawwatamu cimee itti fufe. Kabaasa guutuu Jaalargufaa Diinaa. Godina Lixa Shaggar Aanaa Adaa gandoota baadiyyaa aanicha keessa jiran guutummaa keessatti kaabinoonni biltsiginnaa torbaan darbee irraa eegaluun haga gabaasni kun qindaa'etti jiraattota dararaa jiraachuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Kaadiroonni aanichaa kunniin deeggarsa waraana bilisummaa Oromoof gootan nuufis gochuu qabdu kanaaf qarshii walitti buusaa mootummaa keessaniif jechuun hawaasa dararaa kan jiran ta'uu maddeen keenya ONM itti himaniiru. Jaleewwan biltsiginnaa galii Impaayeratti kufe mataa ol qabanii bayyanachiisuuf hawaasa irraa dhalatan afaan qawween gara fedhanitti oofan maqaa adda addaa da'oo taasifachuun saamicha bifa haaraan kan itti fufanii fi namoota waan fidanii kaffalan dhaban irratti hiraarsa adda addaa raawwachuun kaffalchiisaa jiru. Ilmaan Oromoo sababoota garaagaraan buqqa'uun godina Jimmaa qubatanii turan rakkoof saaxilamanii jiraachuun ifoome. Utubaa qabsoo waan qindeeffate qaba. Uummanni Oromoo bara 2004 akka lakkoofsa Awurooppaatti godinaalee Harargee fi Arsii irraa buqqa'uun godina Jimmaa aanaa Limmuu Saqqaa keessa qubatan hojii hidha diddeessaa waliin wal qabatee rakkoo ulfaataa keessa jiraachuu ibsaniiru. Akka odeeffannoon jiraattota irraa argametti beenyaan gahaan osoo hin kaffalamiinii fi bakka bu'uun lafaa osoo hin taasifamiiniif bishaan hidha gadi lakkifameen manneen jireenyaa, lafti qonnaa fi iddoowwan dheeda beelladaa bishaaniin marfamanii hawaasni baqatee alatti jireenya rakkisaa keessa seenuu himaniiru. Jiraattonni akka jedhanitti hojii qonnaa bara kanaaf qophaa'an addaan citeera, midhaan isaanii bishaaniin miidhameera, hojii jallisii bonaaf baasii guddaa godhanis bishaaniin balleeffamuu ibsu. Kana malees bineensonni bishaan keessaa ba'an keessumaa naachonni horii isaanii irratti miidhaa geessisaa jiraachuu himuun nageenya isaaniif qabeenya isaanii irratti sodaa guddaa uumuu eeraniiru. Hawaasni kun yeroo ammaa mana dhabuun teendaa keessa jiraachuu, daa'imman, dubartoonnii fi maanguddoonni qorra, roobaa fi haala jireenya ulfaataa keessatti rakkachaa jiraachuu ibsaniiru. Akkasumas rakkoon kun osoo hin furamiin itti fufuun hongee, hanqina nyaataa fi hojii qonnaa irratti dhiibbaa hamaa geessisuu akka danda'us dubbatu. Naannoon hidhi itti ijaarame kun duraan daggala bineensotaa ture. Isaan erga achi qubatanii bosona qulqulleessanii qonnaan mijeeffatanii booda ijaarsi hidhaa jalqabamuu yaadachiisanii mootummaa murna biltsiginnaa irraa beenyaa gahaa bakka qubannaa haaraa fi furmaata ariifachiisaa akka argatan gaafataniiru. Murni biltsiginnaas rakkoo uummataatti qoosuun ala furmaata kaa'uu dhiisuun daran jireenyi uummataa yaaddoo keessa akka seenuuf gidiraa gochaa akka jiru dabaluun ibsaniiru. Gooticha waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abaaboo Guduruutti hawaasa bal'aa waliin marii taasise. Calwabbi biyyaa dabalata qaba. Waboon zoonii lixaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abaaboo Guduruu ganda mootummaan kan keenyaa keessatti gaafa gayya 2026 uummata bal'aa waliin haala yeroo irratti marii bal'aa taasisee milkiin xumuru ajajaan waboonichaa beeksise.
Akka ajajaan waboonichaa raata biyyoolessa Oromiyaaf ifoomsetti mariin uummata bal'aa waliin taasifame kun egeree qabsoo bilisummaa Oromootiif uummanni Oromoo fi waboon kan duraa caalaa waliin hiriiruun qabsootti gudunfaa gochuuf wal jala yaa'uun murteessaa akka ta'ee fi dhimmoota akka dinagdee hawaasummaa fi muddamuu piippii ilaalchisee uummata nagaa afaan qawween ukkaamsuun lola Oromoon ilaalanne irratti hirmaachisaa jiraachuu akkasumas ammallee kan duraan caalaatti uummata nagaa ukkaamsuun gardirree waraanaatti guuruuf karoorfatee jiraachuu saaxiluun uummanni Oromoo yeroo murteessaa kanatti ofirratti dammaquun of eeggannoo akka jabeessuu hubachiisuun fala barbaachisuu kaa'uu ajajaan waboonichaa itti dabaluun ifoomsee jira. Gara fuulduraattis mariin uummata bal'aa fi waboo gidduutti taasifamu kan duraa caalaatti jabaatee itti fufuun sabni Oromoo abbaa biyyummaa isaatiif tokkummaan hiriiree qabsoo akka godhu dhaamuun sirna saba Oromoo qe'ee fi qabeenya isaa irratti roorroo hin malleef saaxilee ofirraa buqqisuuf hidhachuun dirqama akka ta'e hubachuun Oromoon waboo waliin hiriiruu akka qabu hawaasni marii bal'aa kana irratti argamanis yaada isaanii ibsanii jiru. Baandiin Maasif Attaak poolisiin Singaappoor miseensota baandii isaa alaabaa Faalestiin agarsiistan jechuun to'annoo jala oolchuu beeksise. Tarfaajii bilisummaa waan qindeeffate qaba. Baandiin Biriteen Maasif Attaak torban darbee konsertii Singaappoor keessatti qophaa'e irratti alaabaa Falastiin waltajjii irratti erga agarsiisaniin booda miseensonni isaa poolisii Singaappooriin to'annoo jala ooluu fi gaaffii gaafachuu isaanii ibseera. Ibsa dilbata darbee Instaagiraamii irratti baaseen baandichi miseensonni isaa poolisiidhaan to'annoo jala ooluu adda baafamanii gaaffiif deebii taasifameef jechuun gariin isaanii kutaa hoteelaa sakatta'amuu fi yeroof paaspoortii isaanii fudhatamuu isaanii agarsiisa roobii darbee tiyaatira Istaar keessatti agarsiifame hordofuun ibseera. Gareen kun akka jedhetti miseensonni daawwattootaa konsertii kanaan duras ta'ee erga xumuramee boodas ofumaan firii Palestaayin jechuun dhaadannoo dhageessisaa turan. Gama keenyaan alaabaa mootummaa abbaa biyyummaa biyyoota 157 yookiin Falastiin beekamtii argate ol kaasuun qofti seera kamiyyuu cabsa jennee iyyaannee jedha baandichi. Poolisiin Singaappoor jimaata darbe akka jedhetti alduree eeyyama cabsuu malurratti baandicha irratti qorannoo eegaluu isaanii ibseera. Magaalaan mootummaan eeyyama yookiin bilisa ta'uu malee asxaa biyyoolessaa biyya alaa uummata duratti agarsiisuu dhorka. Namoonni seera kana cabsan hanga doolaara singilaa 500 hidhaa hanga ji'a 6 yookiin lamaan isaanii adabamuu danda'u. Aanaa Diinshoo keessatti waraanni PP saamicha hawaasa irratti raawwachaa jiraachuu fi dargaggoota jumlaan gara mooraa waraanaatti geessaa jiraachuun ifoome. Jaalfalmataa lammii waan qindeeffate qaba. Godina Baalee Lixaa Aanaa Diinshoo gandoota kanneen akka mi'oo fi se'imannaa keessatti maqaa ijaarsa waajjiraa jedhuun waraanni murna garboonfataa PP jiraattota saamaa jiraachuu jiraattonni bakkichaa irraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Akka jiraattonni jedhanitti gadaanaan isaa maallaqa 7,000 yoo ta'u haga qarshii 25,000tti guuraa jiraachuu fi namoota waan kaffalan dhaban ammoodhaan iraarsaa jiraachuu dubbatu. Namoonni ammaaf maqaan isaanii guutuun hin qaqqabiin jiru hedduun hidhamuu kan ibsan jiraattonni kana malees akkuma guutummaa aanichaatti shiftoonni koloneel Abiyyi Ahmed dargaggoota jumlaan gara mooraa waraanaattis guuraa jiraachuu ifoomsan. Murni bilchiginnaa kallattiinis ta'u al kallattiin saamicharraa kaasee haga ajjeechaa suukkanneessaatti uummata Oromoo irratti daba seenaan hin daganne raawwachaa turuu fi jiraachuun akka hin haalamnedha. Murni bilchiginnaa miseensota isaa gaaffii faayidaa Oromiyaa kaasaa jiran qorachaa fi doorsisaa jiraachuun ibsame. Gabaasa qindaa'eef Jaalwabii biyyaa. Dhimmoota dantaa Oromiyaa bilchiginnaan mariif dhiyeessee kan akka Nuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee irratti hirmaattonni naannoo Oromiyaa bakka bu'oon dura dhaabbachuun falmii guddaa geggeessaa jiraachuu fi namoota yaada faallaa karoora bilchiginna dura dhaabbatan irratti qorannaa fi doorsisni qaqqabaa jiraachuu maddeen qabatamoo irraa ONM odeeffate. Maddeen dhimma marii biyyaalessaa irratti yaada kennan ejjennoo Finfinnee Oromiyaa jalaa baasuun naannoof dandeesse gochuu qabatee mariitti kan seene bilchiginnaan miseensota isaa ejjennoo isaa dura dhaabbataniin ajandaa paartii dhiiftanii ajandaa uummataa leellistu jechuun waajjira bilchiginnaa Oromiyaatti walitti qabuun qorachaa jiraachuu dursa jabaa irraan gahaa jiraachuun himameera. Dhimmoota magaalota lamaanii fi dantaa Oromoo fi Oromiyaa irratti hirmaattonni Oromiyaa ejjennoo wal fakkaataan mormii jibbaachisaa gochaa jiraachuun wal qabatee dhiibbaan murna kanaan hirmaattota irra gahaa jiru salphina paartichaa mul'isuu irra darbee humna qabuun Oromiyaa diiguu xiyyeeffannoo isaa gochuuf agarsiiftuudha jedhu. Nuti faayidaa Oromiyaa gurguruuf as hin dhufne yoo gurguruu feetan bakka nuti hin jirretti gurguruun uummata beeksisuu dandeessu jechuun kan falmaa jiran hirmaattonni Oromiyaa ejjennoo paartichaa tasa akka hin fudhanne cimsanii mormaa jiraachuun ifoomeera. Dhimma dantaa addaa Oromiyaan Finfinnee irraa qabdu kan eerri kaa'ee fi abbummaa Finfinnee irratti uummanni alaa mormii cimaa bakka dhageessisaa jirutti sababni faallaa uummataa dhaabbanne akka Oromiyaa gurguruuf tokkolleen jiru jedhan jechuun
jechuun odeessi keessoo isaaniitii ba'e mirkaneesseera. Marii kana irratti dhimmoota Oromoo fi Oromiyaa irratti hirmaattonni Oromiyaa lakkoofsaan gadi aanaa ta'anis yaada paartichi dantaa uummataa naannichaa dabarsee kennuuf karoorsee tokkummaadhaan didaa jiru jedhameera. Haqa maleessa waltajjii marii biyyaalessaa kana irratti ajandaawwan siyaasaa gurguddoon hedduun dhimma Oromiyaa ilaallatan ta'uun kan beekamudha. Kana kan hubatan hirmaattonni Oromiyaa marichi marii biyyaalessaa osoo hin taane kora Oromiyaa qoqqooddachuu irratti mari'atu fakkaataa jedhu. Dantaa Oromiyaa fi Oromoo dabarsanii kennuun umurii sirnichaa akka gabaabsu rogeeyyiin Oromoo biyya keessaa fi alaa ibsaa kan turan yoo ta'u, dubbiin magaalota Oromiyaa Finfinnee fi Dirredaawwaa akkasumas Oromiyaa guddittiin uummata Oromootiif sarara diimaa tuqamuu hin qabnedha jedhu hayyoonni seenaa. Aanaa Dharraa keessatti waraanni PP dargaggoota mana hidhaa irraa baasuun jumlaan ajjeesuun ibsame. Jaalamartii Oromoo waan qindeeffatte qabdi. Godina Kaaba Shaggar Aanaa Dharraa keessatti waraanni murna faashistii PP dargaggoota yakka malee hidhuun dararaa turan mana hidhaa irraa baasuun ajjeesanii gatuu jiraattonni bakkichaa addeessan. Dargaggootni kunneen baay'inaan 4 akka ta'anii fi yeroo dheeraaf erga mana dararaa sirnichaa keessatti iraarfamaa turaniin booda hagayya 3 2026 shiftoota sirnichaan ajjeefamuun himame. Dargaggoonni kunneen maqaan isaanii Useen Ongochaa ganda Goddiimaa irraa, Abbaawwee Allaabbee Lammaa ganda Obbeessoo irraa, Solomoon Tafarraa Jorroo ganda Iluu Goodaa Caffee irraa fi kan biroo ammaaf maqaan isaanii guutuu nu hin qaqqabin jiru ta'uun ifoomeera. Murni Bilxiginnaa ergamtoota isaa waanuma har'a nyaatan qofaaf jiraatanitti dhimma ba'uun ilmaan Oromoo yakka malee barjaa dharaa itti maxxansuun hidhuu erga hidhanii iraarsaa turaniin booda ammoo jumlaan mana adabaa irraa baasuudhaan ajjeesanii soorrata bineensaa gochuu irratti argamu. Yuunivarsiitii Jimmaatti ergamtoonni murna Bilxiginnaa tajaajila geejjibaa hojjettoota dhorkuun himame. Gabaasa qindaa'eef Jaalurgufaa Diinaa. Yuunivarsiitii Jimmaa mooraa qonnaa fi dhaabbata teknoolojii keessatti ergamtoonni murna Bilxiginnaa tajaajila geejjibaa konkolaataa duraan isaan deddeebisaa ture jalaa dhaabuun hojjettootaa fi barsiisonni akkasumas hawaasni yuunivarsiitichaa rakkoo guddaaf saaxilamuu maddeen har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Bulchiinsi yuunivarsiitichaa tajaajilli geejjibaa kun akka dhaabbatu kan taasiseef baasii boba'aa fi suphaa konkolaattotaa xiqqeessuuf akkasumas qajeelfamoota qusannaa diinagdee mootummaan dhiyoo kana baasii hordofuu kan jedhu da'oo haa godhatu malee baasii sanaa wal waraansa ba'aa giddu galaan baajeta sanaaf ramadame dantaa dhuunfaarra oolfachuu isaa hojjettoonni yuunivarsiitichaa himaniiru. Mooraaleen kunneen magaalaa Jimmaa irraa fageenya adda addaa irratti kan argaman yoo ta'u, hojjettoonni kanaan dura geejjiba kanaan gargaaramanii hojii fi hawaasummaa isaanii saffisiisaa turan amma miilaa fi konkolaataa deddeebisaa uummataan gatii guddaa baasaa jiraachuun ifoomeera. Kana malees sababa qaala'insi jireenyaa fi gatiin geejjibaa magaalicha keessatti yeroo gara yerootti dabalaa jiruuf hojjettoonni mindaa isaanii keessaa dhibbantaa guddaa geejjibaaf baasii gochuun rakkoo diinagdee hamaaf saaxilamaniiru. Dhorkamuu tajaajila geejjibaa kanaan wal qabatee hojjettoonni yuunivarsiitichaa qaama dhimmi ilaallatu adeemsa seeraa waan gaafatanis hooggantoonni yuunivarsiitichaa callisuu fi daballii boba'aa waakkachuu malee fala waaraa tokko kan hin keenyeef ta'uu gabaasa. Raashiyaan haleellaan diroonii Yuukireen namoota ayyaana kabajan irratti raawwatame daa'imman 3 dabalatee namoota 6 ajjeese jedhe. Gabaasa qindaa'eef Jaalbooree Addunyaa. Raashaan wixata kaleessaa akka jettetti haleellaa itti yaadamee diroonii Yuukireeniin namoota nagaa irratti raawwatameen bakka ayyaana galaana gurraacha Giliindzig jedhamutti daa'imman 3 dabalatee namoonni 6 ajjeefamanii garri 40 madaa'anii jiru. Yuukireen irraa yaadni atattamaa kennamee hin jiru. Viidiyoon miidiyaa hawaasaa Reuters mirkaneessee akka agarsiisutti wanti diroonii fakkaatu naannoo qarqara galaanaa namaan guutame naannoo magaalaa Giliindzig jedhamutti dho'insa guddaa waliin akka rukutee agarsiisa. Bulchaan naannoo kibbaa Raashaa Kiraasnoodar bakka Giliindzigitti argamuun Feniyaamin Kondiraa ta'eef waan ta'eef balaa guddaa jedheera. Namoonni 17 ariitiin gara hospitaalaatti geeffamaa akka turan himanii jiru. Bulchaan naannoo kibbaa Raashaa Kiraasnoodar kan rizoortii kana ammatee Feniyaamin Kondiraatiif ibsa telegiraamii irratti kennaniin wanti har'ate mootummaan Kiiv uummata nagaa irratti haleellaa itti yaadee raawwate yoo ta'u kunis bu'uuraalee waraanaa waliin hidhata tokkollee hin qabu jedhan. Dubbii himtuun ministeera dhimma alaa Raashaa Maariyaa Zakaroovaan Yuukireen shororkeessummaatti gargaaramte jechuun himatte jechuun dhaabbata oduu mootummaatas caqaseera. Raashaan ji'a darbee humnoonni Kiiv haleellaa kaampii ayyaana naannoo Yuukireen
Zaaporiiziyaa kutaa Raashaan qabatte irratti raawwataniin daa'imman 4 dabalatee namoota 11 ajjeesuu isaanii himatteetti. Yuukireen ji'oota darban keessaa aleellaa fageenya dheeraa gadi fageenyaan Raashaa keessatti raawwatamu cimsitee jirti. Irra caalaa warshaalee boba'aa qulqulleessanii fi manneen kuusaa daldalaa elektirooniksii irratti kan xiyyeeffate yoo ta'u, duulli baasii waraanaa kun Raashaatti akka dhaga'amu gochuuf tarkaanfii taasifteedha.